Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota qaroo miidiyaan guyyaa hundayyuu oduu fi odeeffannoowwan qabatee kan isiniif dhiyaatu waan ta'eef sheer, sabiskiraayib, laayik gochuudhaan michoomfattanii akka waliin turtan isin affeera. Gara oduu fi odeeffannoowwan guyyaa har'aatiif qabanneetti isin dabarsina. Kirkirri lafaa kaleessa halkan sa'aatii 6:00 irra deebiin Awaash Fantaalleetti mudate. Awaash Fantaallee kaleessa halkan keessaa sa'aatii 6:00tti kirkirri lafaa irra deebiin mudachuu Yuunivarsiitii Finfinneetti Inistituutiin Ji'oofiiziksii Hawaasaa fi Astiroonoomii beeksise. Awaash Fantaalleetti kaleessa guyyaa irraa eegalee kirkirri lafaa hanga garaagaraa qabu mudachuu Yuunivarsiitii Finfinneetti hoogganaan kutaa barnoota soosimoolojii Piroofeesar Attaalaa Ayyaalee dubbatan. Eda halkan sa'aatii 6:00 irratti kirkirri lafaa olaanaa reektar iskeelii 4.6 mudachuu ibsaniiru. Kirkirri lafaa Awaash Fantaalleetti mudate magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa garaagaraatti dambaliin isaa mudachuu Piroofeesar Attaalaa itti dabaluun himan. Masriin matta'aa doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 kafaluufi jedhame. Masriin dhiibbaa inisheetiivii laga Abbaay irratti mallaqa doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 kafaluuf ta'uu Insaayid Afrikaan gabaaseera. Oduun icciitii Masrii dhimma laga Abbaay irratti matta'aa kafaluuf jedhu waan haaraa miti. Maddi oduu Somaaliilaand akka ibsutti dhiheenya kana yaanni sababa investimentii jechuun Ijipti marii Yuugaandaa waliin gooteen fandii doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 kennite investimentiif osoo hin taane matta'aa dhimma laga Abbaay irratti yaada biyyootaa gufachiisuuf kan laatamedha jedhame. Insaayid Afrikaan maddoota maqaa isaanii osoo hin ibsin dhahuun akka jedhetti investimentichi kan bu'uuraalee misoomaa osoo hin taane inisheetiivii laga Abbaay kan ka'umsa Itoophiyaadhaan mallattaa'ee dhaabsisuuf jechuun gabaaseera. Akka ibsa miidiyichaatti mallaqni biyyoota inisheetiivii laga Abbaay kan afaan qabachiisu ta'uu gabaaseera. Hooggantoonni waraana Israa'el hojii Gaazaa fi Libaanos keessatti xumuruu isaanii ibsan. Duula waraanaan biyyattiin waan irraa eeggamu hunda waan galmaan geesseef furmaata siyaasaaf xiyyeeffannoon akka kennamu hooggantoonni gaafachaa jiru. Hooggantoonni waraana Israa'el duula waraanaa Gaazaa fi Libaanos keessatti raawwachuun biyyattiin kaayyoo ishee hunda galmaan ga'uu ishee agarsiisaa jedhaniiru. CNN akka gabaasetti hooggantoonni kunneen ol baasanii dubbachuu baatanis hojii waraanaa xumuramuu isaa fi kana booda waraanni kan bakkeewwan lamaan kana keessa turuun faayidaa akka hin qabne dubbachaa jiru. Ajajoonni kunneen biyyattiin yeroo ammaa waliigaltee irra gahuuf humna waraanaatiin kan dandeesse hunda galmaan geessee jirti jedhan. Jeneraalonni olaanoon waraana Israa'el dhiheenya kana qondaaltota kaaba Gaazaa jiran waliin wal arguun haala waraanni kun amma irra jiru gamagamaniiru. Waldhabdee kana itti fufuun faayidaa xiqqaa qabaachuu isaas akeekaniiru. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyattii Heertiz Helvii ajajaa birgeedii Gaazaa kaaba Gaazaatti yoo ajjeesne garee kanaaf kufaatii biraa ta'uu mala jechuun boru waan akka ta'u hin beeknu garuu dhiibbaan isaa kana caaluu danda'a jechuun dubbataniiru. Waraana Hizbollaa Libaanos keessatti geggeeffamaa jiru keessatti carraan xumura irra gahuu akka jiru jeneraalonni kunneen himaniiru. Kanaan duras jeneraalonni Israa'el duraanii bulchiinsa Netanyaahuu ajjeechaa hoogganaa Hamaas Yahyaa Sinwaar irratti fayyadamee waraana Gaazaa xumuruu akka qabu gaafatanii turan. Kana malees kaadhimamtoonni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa lamaanuu dhimma waraana Gaazaa fi Libaanos jidduutti ajandaa akka hin barbaanne walitti bu'iinsi kun dafee akka xumuramu dhaamuun isaanii ni yaadatama. Akka qondaaltonni kunneen jedhanitti amma gaaffiin jiru ministeerri muummee Benjaamin Netanyaahuu waamicha hooggantoota waraanaa isaanii fi humnoota siyaasaa adda addaa akkasumas michoota isaanii biyya alaa irraa dhufu fudhatanii waraana dhaabuu fi qabsaa'onni deebi'uu irratti marii dhugaa akka geggeessan ni fudhata akkaan jedhu ta'ee jira jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Benjaamin Netaniyaahuun irra deddeebiin Gaazatti injifannoo guutuu galmeessisuuf dhaadachaa kan turan yoo ta'u yaada kana fudhachuun isaanii waan hin oolle ta'uun dubbatameera. Ji'a hagayyaa darbe keessa ministeerri raayyaa ittisaa isaanii Yo'aaf Gaalot walgahii cufaa koree dhaabbata paarlaamaa waliin taasisaniin yaadni injifannoo guutuu Gaazaa keessatti argamu waanuma hin jirre jechuun dhaga'ameera. Haala yeroo ilaalchisee gabaasa dhiheenya kana muummichi ministeeraatiif kennameen kaayyoon duula filannoo fooyya'aa ta'e malee lolli kun koompaasii ifa hin taane waliin gochaa jirru bu'aa duula kana irratti dhiibbaa qaba jechuun CNN chaanaalii Israa'el 13 wabeeffachuun gabaaseera. Kana malees Gaazaaf xiyyeeffannoon kennamuu qaba namoota booji'amanii hafan bilisa baasuu balaan waraanaa Hamaas irra dhufu akka hin jirre mirkaneessuu fi bulchiinsa siivilii hojiirra oolchuu ta'uu qaba jechuun dubbataniiru. Gara oduu biraatti yoo dabarru filannoon Ameerikaa dirree filannoo osoo hin taane dirree waraanaatti jijjiiramaa jiraachuu jiraattonni dubbachaa jiru. Itti aantuun pirezidaantii Ameerikaa Haarisii fi pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Tiraamp jimaata darbe halkan dirree Milwaakee keessatti hiriira geggeeffame irratti duula isaanii geggeessaniiru.
Kaadhimamtuun pirezidaantii paartii Dimookiraatotaa Kaamalaa Haarisii fi morkataan ishee pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp magaalaa Milwaakii keessatti hiriira wal dorgomaa maayilii muraasa qofa addaan fagaatanii geggeessan. Kunis xumura guyyaa taateewwan adoolessa 5 dura deeggarsa argachuuf dhiibbaa dhumaa keessaa tokko ta'ee tajaajileera. Magaalaan guddittiin Wiskoonsin Milwaakii Dimookiraatotaaf naannoo sagaleen badhaate yoo taatu, Rippaabilikoonni garuu naannoo magaalaa koonsarvaatikii irratti xiyyeeffataniiru. Tiraamp bara 2016 bulchiinsa kana injifatee bara 2020 garuu mo'amuun isaanii yaadatama. Doonaald Tiraamp eenyuun akka ta'e inni beekna jechuun Haaris jimaata galgala dubbii isaanii jalqaban. Itti dabaluunis inni komiidhaan guutamee haaloo bahuuf malee biyya bulchuuf kaka'umsa hin qabu jechuun dubbataniiru. Tiraamp gama isaatiin akka jedhanitti deebiin ani Joo Baayidanii fi Kaamalaaf kenne baay'ee salphaadha. Ameerikaa yoo hin jaalanne Ameerikaa geggeessuun hin danda'amu yoo ta'e ammoo uummata Ameerikaa jibbaa pirezidaantii ta'uun waan hin yaalle jechuun dubbateera. Dimookiraatonni filattoota Milwaakii akkasumas bakka baay'ina uummata gurraachaa kutaa biyyattii keessa jiraatu keessatti filachuu akka qaban akeekaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota Qaroo Miidiyaa oduu fi odeeffannoon keenya isin bira akka gahuuf laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa.